أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريان كم جرت نجاح كيسني فيا كيسني منذ كيسني وبقى نجاح جرات تاني سنين جاء ربنا ملي نجاح في رحمة ساكر وان قبل كيسني أجرات فاتو إن شاء الله هذا أبليكيشني أكاتا فيديو كيسن نمني سني فعلا لوفي isin gargaaru jechuudha YouTube irratti warroonni YouTube channel qabdani YouTube irratti akkamitti akka viidiyoo keessan namni isiniif ilaaluu danda'u akkataatti godhatan jechuudha haala salphaatti namni baay'ee namni 200 namni 100 namni 150 akka isiniif ilaalu godhuu dandeessanii jechuudha inshallah viidiyoo linki isaa yeroo posti godhe linki isaa isiniif kaa akkuma san jechuudha obboleeyyan kiyya akkaataa itti namni subscribe isiniif haa godhuu fi isiniif gargaaru applicationii YouTube irratti posti godhee jira buufadhaa isin fayyadaa isiniin jedhee jira maaliif jennaan namni kenna yeroo amma hin beeku waan ta'ani subscribe naaf godhu soo jettee kadhataa ooltellee siif hin godhani jechuudha sida kana ta'eef yoo hagee isaan kadhattu application isaan gadi buufattee isatti yoo fayyadamte hedduu gaariidha siin jedha linki application isaan illee viidiyoo kana jalaan isiif kaha yoo hin argine ta'e jechuudha viidiyoo linki kanneen lamaan yoo gadi buufattee itti fayyadamtan linkiin hedduu isin fayyada bareedaadha inshallah amma gara application isanii isin dabarsa application kana XD Rabbit kan jiru kan jechuudha irra tuqna gaafa irra tuqta akka yeroo isin buufattanii akkuma beekamu eenyu isin gaafata jechuudha emailii keessan isin gaafata emailii keessan gaafa isin gaafate emailii keessan itti guuttanii jechuudha emailii keessan isaa YouTubein banattasan itti guuttattanii jechuudha isa eega itti guuttattanii boodatti akkanatti isiniif ba'a akkanatti yoo isiniif ba'e viidiyoo akkanatti isiniif ba'u kana bantanii viidiyoo kana bantanii aga sekendii isiniif kennamte kana fixaniitiin dhageeffattanii jechuudha viidiyoo kan fixanii dhageeffattanii bakka kana jechuudha akkasitti tuqxan maaliif jennaa obboleeyyan kiyya nuti amma yeroo baay'ee jechuudha eenyu goona yeroo baay'ee mana bakka tokko yani isa qafneetiin dabarsaa eenyu jedhu waan nuuf hin mijanneefi ufumaan dabarsaa ufumaan taphataa kireeditii keessan isiniif baay'isa jechuudha sila kana ta'eef yoo akkana yoo bakka diimaa gootanii bakka kana akkatti tuqxanii ufumaan taphatee ufumaan isiniif baay'isa jechuudha amma anasitti 13,431 qaba isa kanaan immoo waan hagam akka ittiin ajajachuu danda'u inshallah walumaan laallaa jechuudha hayyee amma kana eega isinitti mul'ise viidiyoo kana taphachiisuun barbaadu ufiin taphataa kun ufumaan baname akkuma isin argu jirtan kana ufumaan baname ani immoo isin mul'isuuf jecha jalqaba eega kana taphachiiftanii kaatanii boodatti maal gootanii obboleeyyan kiyya linki isa viidiyoo keessanii kan YouTube irraa fudhattanii asirratti poostii gootanii bakka kanatti jechuudha bakka kanatti akkanatti gadi qabdanii linki keessan asirratti poostii gootanii jechuudha booda immoo aad bakka jedhu kana tuqxan aad bakka jedhu kana tuqxanii akkasitti isiniif ba'a jechuudha akkasitti yoo isiniif ba'e viidiyoon kiyya kan ani YouTube irratti poostii godhee linkii isaas dabarsisuun akkanatti isiniif ba'a san booda bakka kana tuqxan kunoo kana jechuudha kan gubbarraa kana tuqxanii 10 irra jiru kana asirratti amma fakkeenyaaf 300 ajajachuuf taatanii kuwa meeqa isin barbaachisa asitti
kuma diddamaa fi dhiifama kuma diddamii tokko isin barbaachisaa jechuudha. Nuti ani immoo kuma diddamii tokko hin qabu waan ta'eefi amma asiin nama 200 ajajadha. Nama 200 gaafan ajajadhe kuma 12 akkasitti kuma 12 na gaafata jechuudha. kuma 12 akkasitti akkinaan jaaru asitti viidiyoon kiyya sadi waan ta'eefi tokko irraa qannasinaan jee jira. Viidicha san irra tuqxanii diileetii gootanii jechuudha. Viidiyoo sadii yoo jiraate viidiyoo san irra tuqxanii diileetii gootanii jechuudha. Egaa diileetii gootanii boodatti as tuqxanii akkuma dura isiniin jedhetti poostii godhattanii jechuudha. Viidiyoo keessan egaa poostii gootanii boodatti as tuqxanii dhiifama. Bilbilli kiyya yoo risaalaan itti baay'atanii allaga waan ta'eef allagu jira. Dhiifama na obsa. Hayyaa akkuma isiniin jeesanitti akkaatii dabarfattanii san booda immoo akkanumatti isiniif dhufaa. Asuma kana dabarsitanii haga wanti keessan yani kreditiin keessan isiniif qabatu asirratti isiniif kaa isa san irra deemsiftanii hagam akka ta'e ilaaltanii akkasitti itti guuttattanii jechuudha. Amma as gaafa tuqxanii amma naaf dhufaa jechuudha inshaallah. Amma akkuma argitan asitti irraa hir'atee jira jechuudha. Asitti ajajadhee jira nama kunuuti nama 200 ajajadhee jira. Namni 200 naaf laalaa jechuudha viidiyoo hii. Akkuma asitti yoo laaltanii huno bakka kanatti laaluu jirtanii bakka kanatti yeroo laaltanii viidiyoo kiyya nama 100 ajajadhee namni 100 naaf laalee jira. Asitti illee nama 150 ajajadhee namni 150 naaf laalee jira jechuudha. Sababa kanaafiyyuu isin akkasitti ajajadha isiniin jechuu barbaadeeti. Maaliif jennaan viidiyoo keenya illee namni nu ilaalu hin jiru waan ta'eef. Namni keenya yeroo baay'ee viidiyoos namaa hin laalu. Kanaafiyyuu obboleeyyan kiyya akkasii isin jedha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Itti fayyadamaa.